You are on the right way. Let's go ahead. And good luck to the Prosperity Party. Long live Ethiopia, long live Africa. ቶርቸር በኢትዮጵያ ይቁም። Dhaggeeffattoota keenya har'aa oduuwwan lamaan tokko jechuudha. Waa irratti dubbadhu waan lamaan tokko qabadhee dhufee jira. Oduu jalqabaa oduu gaddaati. Oduu gaddaati. Oduu gaddaa akkaan onnee nama cabsitu. Maal jedhanillee akka irraa dubbatan baay'ee namatti kan ulfaattudha. Oduun lammaffaan immoo yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaatiin wal qabatee keessummoonni adda addaa paartileen biyyoota adda addaa haasaa gosa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad illee haasaa taasisee haasaa isaa keessaa kan xiyyeeffannoo miidiyaa argatellee ni jira. Waan sanillee kaasee bal'inaan irraa dubbadha jechuudha. Oduun gaddaa akkuma argaartan kanatti jechuudha. Daa'ima asirratti argaartan kana daa'ima reef dhalattee waggaa 8 waggaa 10 kanan caaltu daa'ima kana yakka suukaneessaa irratti raawwatame jechuudha. Yakka onnee nama cabsuudha. Irra deddeebiidhaan yakkoonni akkana raawwataa jiru jechuudha. Yakka suukaneessaa irratti raawwatame yakka addaa jechuudha. Kanaan duratti heaven irratti illee wanni akkanaa raawwatamee jira. Kun immoo waan sanuu caalu yakka san irratti raawwatanii hin dhiifnee deebi'anii lubbuu isillee baasanii jechuudha. Mee daa'ima umrii 8 10 ati nama akkami namnummaan yakka akkana irratti raawwachuu danda'u? Yoo namooma gadi lakkisi yoo namooma keessaa hin ba'ini akkamitti yakka akkanaa irratti raawwatta? Kan seerri si gaafatu dhiisi. Atumtuu yakka daa'ima akkanaa irratti yakka raawwachuun maali? Baay'ee nama qaanessa. Maybe namoonni akkanaa kunniin mootummaa bakka bu'anii waan akkanaa hin raawwatan. Indirectly mootummaa maqaa balleessuudhaaf gocha akkanallee gochuu danda'u jechuudha. Yoo tokko waan baay'eedhaan laaluu qabna jechuudha. Mootummaan immoo keessumattuu gocha yookaan immoo yakka suukaneessaa daa'imman irratti raawwatamu jala bu'ee hordofee seeratti dhiyeessee uummata fuulduratti jechuudha murteetti kennuu danda'u qaba. Abbaa barbaade haa ta'u. Dhimmi daa'immanii xiyyeeffannoo argachuu qaba. Maaliif meebii qaamni kana raawwatu sisteeman uummanni mootummaa akka jibbuufis illee gochuu danda'a jechuudha. Ifatti tarkaanfii ifa ta'e fudhatamuu qaba. Tarkaanfii dho'isaa hin qabne jechuudha. Kun hin ta'u. Daa'imni daa'ima namni daa'ima qabu kamuyyuu hin dallana. Kanarratti amma namni baay'ee dallanee jira jechuudha. Kun immoo mootummaallee maqaa balleessa. Kanaaf mootummaan jala bu'ee namoota yakka akkanaa hojjetan seeratti dhiyeessee seeraan gaafachuu danda'uu qaba jechuudha. Namoonni kunniin yakka qofa otoo hin taane mootummaallee akka uummanni jibbuu fi mootummaallee akka maqaan baduuf dalagaa jiran jechuudha. Gara oduu lammaffaatti yoo dabarru haasawa Dr. Abiy Ahmad taasise keessaa kan xiyyeeffannoo miidiyaa kana argate waggaa arfan darbee kana keessatti torchar kan jedhamu wanti raawwatame tokko illee hin jiru. Kuni raawwatamuu dhabuu isaatiin immoo nuti akka paartii badhaadhinaatti akka Prosperity Paartiitti baay'ee itti gammanna. Hiraarin nama tokkorra hin geenne jechuudha. Torcharoonni jedhan kun maa inni ajjecha hojii walooli. Namoonni akkanaa hubatan jechuudha. Namni du'ee fi torchariin garaagarummaa qaba. Torchar jechuun nama san qabdee akka yeroo yaada sanitti jechuudha. Ka elektirikiin garafaa waan baay'ee miidiyaa irratti asirratti haasa'u yuutuubiin hin eeyyan waan ta'eef asirratti dubbachuuf natti hin tolu torchar jechuun isa sani jechuudha.
siqaayii goota jechuudha. Jireenya isaa akka nuuf jibbu goota jechuudha. Namummaa ta'uyyuu akka nuuf jibbu. Isa saniin goonee jechuu barbaade. Namoonni baay'een immoo komii kaasaa jiran jechuudha. Namni akkana ta'ee akkatti du'ee bakka akkasitti du'ee jira. Akkamitti akka jedha Dooktor Abiy ka jedhallee yaada kaasanii garuu akkasumatti fakkaate akka itti hubadhetti ani. Malee du'a wajjin waliin qabatu Torchar waan jedhu kuni du'a wajjin waliin qabatu inni kuni qeeqa adda addaa kaasee jira. Mee viidiyoo san dhageeffannee walitti haa deebinu. ቶርቸር በኢትዮጵያ ይቁም። 6 ዓመታት ብታምኑም ባታምኑም አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቶርች አይደረግም። በዚህ እኛ እንኮራለን። Kan biraan immoo jechuudha paartiiwwan biyya adda addaa waltajjii kanarratti hirmaatanii yaada adda addaa kennaa turanii jiranii. Akka kootitti jechuudha paartiiwwan yaada kennan keessaa afaan Ingiliffaatiin kaartii yoo hiika kenne you are right way ati karaa sirrii irra deemtaa kanaafuu itti fufi kan jedhe tokko jechuudha. Viidiyoo san dhageeffannee viidiyoo kana xumuraame waliin haa dhageeffannu. You are on the right way. Let's go ahead. And good luck to the Prosperity Party. Long live Ethiopia, long live